Ummanni Booranaa kan jiruu fi jireenyi isaa horsiisa beeyladootaa irratti hundaa'e tibbana sababa hongee mudateetiin miidhaan ulfaataan irra gahaa jira. Godina Booranaa lafa gammoojjii horsiisee bulaa keessatti bonni akka malee waan jabaateef horiin waan nyaatee dhugu dhabuun akka baala mukaatti harca'aa jira. Booranatti hongee mudateen beeyladoota qofa osoo hin taane lubbuun namaatis balaa beelaa hamaaf saaxilamaa jira. Hongee kanaaf sababiin jijjiirama qilleensaa kan rabbiin dhufu tahullee mootummaan garagalee nu laaluu dhabee osoo jiru bulchiinsi godinichaa gabaasaalee sobaa waan lafarra hin jirre Booranni badhaadhee jira jechuun baay'ee isaan dallansiisuu komatu jiraattonni. Murni humnaan aangoo dhuunfatee biyya bulchaa jiru biltsiginnaan akkuma aadaa isaa dhimma siyaasaa malee rakkoo hawaasaa akka quba hin qabne haala ummanni naannichaa keessa jiranii fi komii isaaniirraa hubachuun ni danda'ama. Akka gabaasaan maddeen garagaraa agarsiisutti tibbana Booranatti hongee mudate kanaan loon kumootaan lakkaawaman du'anii jiru. Haalli kun erga jalqabee ji'a lakkoofsisee jiraachuutu gabaafame. Akka gabaasaa maddeenitti sababiin hongee kanaan dura Booranatti bokkaan waggaatti yeroo 2 roobaa ture. Bara kana garuu waan hin roobiniif hongee hamaan lubbuu loon hedduu galaafate kun uumame. Jiraattonni godina Booranaa bulchiinsa godinaa fi aanotaatti rakkoo hongee naannicha mudateen walqabatee gama mootummaatiin gargaarsi akka godhamuuf gaafatanis gargaarsi tokkolleen ummatichaaf taasifamee akka hin jirre jiraattonni himaa jiru. Booranatti hongeen hammaachuun horii fi namni miidhamuu kana hordofee hawaasni Oromoo biyya keessaa fi ala jiru karaa garagaraatiin maallaqa walitti qabaa jiru. Suuraa fi viidiyoo suukanneessaa Booranaa baatu kanaan rifaatuu keessa kan gale ummanni Oromoo biyya keessaa fi alatti akkaawuntii baankii gargaarsaaf goofandimii bananii maallaqa walitti qabuu irratti argamu. Deeggarsi kunis bifa bareedaan cimee itti fufee jira. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee weerara gama daangaatiin humnoota poolisii addaa Amaaraatiin irratti raawwachaa jiruu fi dhabamuu roobaatiin hongee mudateen rakkoo hamaaf erga saaxilamanii bubbulanii jiru. Kanuma hordofuun sochiin deeggarsa walitti qabuu hayyootaa fi aktiivistootaan erga eegalamee bubbulee jira. Liinkii goofandimii baname fayyadamuun ummanni Oromoo bal'aan horsiisee bultoota Oromoo Karrayyuu hongee fi weerara daangaatiin miidhamaa jiraniif deeggarsa barbaachisu cufa akka taasisu waamichi dhiyaatee jira. Hawaasni Karrayyuu naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti argama. Oromoon Karrayyuu ummata aadaa isaa jaallatuu fi horsiisee bulummaan baroota gidiraa fi cunqursaa hedduu dabarsuun hanga ammaa aadaalee duudhaa fi sirna gadaan wal bulchaa jiraatuun isaanii ni beekama. Jireenyi hawaasa Karrayyuu horsiisee bulummaa irratti waan rarra'uuf waytii rooba gahaa argatan marga waan argataniif horii isaanii dheechifachuun aannanii fi dhadhaa soorachaa jiraatu. Akkasuma ammoo waytii bonaa yoo roobni dhabamu gadadoo hongeetiif saaxilamu. Gama biraatiin weeraraa fi duula saaminsa lafaa humnoonni addaa naannoo Amaaraa horsiisee bultoota kanarratti bananiin ji'oota 5 dabran qofa keessa lubbuun namoota 15 olii yoo dabartu lafti hedduun saamamee jira. Waytii ammaa ammoo hawaasni Karrayyuu hongee bonaatiin horiin baay'een jalaa yoo dhumu ummanni ammoo beela gogiinsaa fi hongee hamaaf saaxilamee jira. Kanuma sababeeffachuun ummanni Oromoo gartokkee qaama isaa kana akka deeggarsa maallaqaatiin utubuuf goofandimiin banamee sochiin gargaarsaa jalqabamee jira. Gargaarsi kun akka walitti qabamuuf gahee guddaa kan taphatan dhalattoota Karrayyuu kan ta'an barataa PhD Yuunivarsiitii Taaftis kan ta'e Roobaa Bulgaa fi Roobaa Saaroo yoo ta'an Dr. Henook Gabbisaa Seenaa Jimjimoo Sheek Naasir Hamzaa yeroon geessee caffee raammis dabalatee rogeeyyotaa fi aktiivistoonni hedduun sochii jabaa irratti argamu. Deeggarsi kunis karaa marsaalee hawaasummaa fi miidiyaalee elektirooniksiitiinis kallattiin kan walitti qabamu tahuu hogganaan koree qindeessituu deeggarsa kanaa Roobaa Bulgaa miidiyaaleef yaada kennaa turanii jiru. Dabaluunis barataan PhD Yuunivarsiitii Taaftis kan ta'e Roobaa Bulgaa ummanni Oromoo bal'aan hawaasa Oromoo Karrayyuu waytii ammaa hongee bonaa fi
weerara humnoota addaa naannoo Amaaraan gidirfamaa jiru kana waan danda'aniin gargaaruun akkaan barbaachisaa akka ta'e dhaamsa dabarfatee jira. Gogiinsaa fi hongeen akkuma jirutti ta'ee lafti weerara bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan aanaa Fantaallee irraa fudhatame Malkaajiloo, Ulaagaa, Xininjii, Haroo Adii, Miccii, Haroo Diidaa, Qorkee, Qonyee, Arroollee, Wanjii, Doddotii Guddoo, Harooressa Bal'aa, Harooressa Qal'aa, Funyaan Booraa fi Funyaan Wangaayyoo fa'aadha. Kanaaf hawaasni Oromoo Karrayyuu weerara saaminsa lafaa irratti banameef hongee mudate kanarraa dandamachuuf dirmannaa uummata Oromoo bal'aa kan barbaadu ta'uu keessa beeytonni yaada kennatanii jiru. Walumaa galatti hongee bara kana mudateen Oromiyaa aanaalee garagaraatti beela sa'aa fi nama mudachaa jiru irra aanuuf walitti dirmannaan eegalame jabaachuun deeggarsi maallaqaa alaa fi keessaan taasifamaa jiru cimee